Ya shantammaffaa fuula qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameefi aangummaanii deemanii lallabanii ani gadaanii gaalafaatti afaan nagaawanii akka saawwaniif galuutti guyyaa shantammaffaatti hafuura qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii ani gadaanii gaalafaatti afaan nagaawanii akka saawwaniif galuutti. Yoo nageenye ta'e akkamitti amanaa oduutti fakkaata sagaleen fayyinaa sanyii iddoo maleettis facaafame ta'a biqilee guddachuu akkamitti danda'a. Maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Guyyaa shantammaffaatti hafuura qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii ani gadaanii gaalafaatti afaan nagaawanii akka saawwaniif galuutti. Gammachuu foon isaanii tasa iddoo laannee qilleensa mijataa fi haala hin eegganne sammuu qulqulluudhaan tajaajiluu isaanii wangeela Gooftaatiin lubbuun somsanii. Maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Maaliif daangeffama tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Guyyaa shantammaffaatti hafuura qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef aangummaanii deemanii lallabanii ani gadaanii gaalafaatti afaan nagaawanii akka saawwaniif galuutti.
Eetitti kenname qootanii dawwaallee addunyaa daa'ee ittiin mi'eessan malee mootummaa Waaqayyoo dhaladhaan maraa fi of ganuun lallabanii saba hundumaaf. Maaliif daangeffamaa tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Maaliif daangeffamaa tajaajilli keenya ganda qofaa miti ga'uu qaba addunyaa. Guyyaa 50 Hafuura Qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef hangummaanii deemanii lallabanii hanga lafaatti afaan nagaamanii akka sabaaniif galuutti. Guyyaa 50 Hafuura Qulqulluu guutamanii duukaa bu'oota Gooftaaf kennameef hangummaanii deemanii lallabanii hanga lafaatti afaan nagaamanii akka sabaaniif galuutti.